ربين جراب لابسه ركنني في جمان يومك الراجي دبسه جري دالو تابو بسه برسه كتاباني إسلام ماني فبانان وغرسي سسيدني ربي سرها جالت وعد إمام أحمد تاريخ الرلال دمي قرد بربادي بكيسان تدلت مقالة بغداد إن هذا قيل هذا ما دبي واندم توف قبدي هذا تقد فتي تابدي ولي قدي ربي نقوتي في مرادي تهابا كدناني إسلام ماني فبانان وغرسيس نسرديني أبان ساني داهم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota koo nagaan koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo jirtan maratti isin haa ga'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa foodha. Isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan chaanaaliin kun chaanala keessanii maatii kooti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni durammoo maatii koo taatan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa har'a keessummaa addaa wayii naman baay'ee kabaju naman baay'ee jaalladhu qabadhee isinii dhufee jira. Eenyudha jechuun keessaniin oolu meeshee dhumarraa dhaggeessanii. Egaa namoonni maatii ishee hin taane liinkii isheedhaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'a. Asumaan immoo akka maatii taataniif asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa keessummaa koo yeroo kee aarsaa gootee na kabajee mana kootti argamu keetiif immoo maqaa daawwattoota kootiin guddaa galatoomii ulfaadhuu siin jedha. Egaa asumaan wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Hundi keessanuyyuu warroonni maatii ishee hin taane maatii ishee ta'aa fi gara fuulduraatti immoo waan addaa qabattee isinii dhufuuf jirti waan ta'eef jajjabeessaanii nama jabduu namaati. Bira dhaabbadhaa jajjabeessaan dhaamsa kootii ishee waliin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun jirtu fayyaa keessanii nageenyi kootiif kabajni kan koo bakkuma isin jirtanutti naaf haga'uun isiniin jedha. Har'a mana raamuutuu bitti affeeramee argameetaniin jira. Maaliif argamte jechuun keessaniin oolu gaafii tokko gaafatamee jira. Gaafii sana inshaallah gaafii kurnan tokko gaggabaabseen isinii deebise jechuudha amma naa danda'ame. Anagaa namni baay'eenis nan beeku yoo na beekee namni 20 namni 10 yoo na beekee akkasumaa fi eeyyamamtuu ta'e dhufuu kootii isiniin jechuu barbaadetanii durarratti eeyyamamtuu taatee mana kootti na argamuudhaaf hedduu galatoominaa jettetti atilleen hedduu tokko galatoomii sin jaaladha sin kabajaa hedduu tokko galatoomii mana keetti na jaallattee na kabajee na affeeruu keetiif hedduu galatoomii sin jedha obboleettii kiyyaa. Tokkoffaan gaafiinsii tokkoffaa irratti jalqaba irratti obsinaan eenyudha? Obsinaan eenyudha? Obsinaaniin jechuun namuma salphaatti wanna ta'e hubatee taphatee nama wajjin walii galee jireenya kana qalal godhee kan laalu kan kolfee taphatudha. Obsinaan jechuun akkuma qallaalitti namuma taraa tokko jechuudha. Lammaffaa irratti obsinaanii maatii keetu sii baasee eenyutu siif moggaasedha? Maqaan maatii kan keetii kan sii baasan eenyudha jechuudha. Maqaan maatiin kan koo naa baasanii Asnaa jedhanii naa baasanii maatiin kan koo maqaan hedduu jaalladhuu fi hedduu kabajuudha. Kana jedhanii naa baasanii irra hedduminaan ijoolleen mana barnootaatti immoo diiniyaa naan jetti waan ta'eef hedduun nama diiniyaadhaan na beeka. Obsinaaniin immoo sababa qaba waan ta'eef sababniin obsinaaniin jedhee yuutuubii kana baay'ee itti laffee banadhee giseen jedhu wanna tokkoon irraanfadha sun akka kana jedhu achuma macarashaa irratti maqaan kun naa dhufe akka carraatee achumaa itti guuttadhee obsinaan jedhee ofuma kan itti baafadhe jechuudha. Sadaffaa irratti immoo amala kee irraa maal jaallattaa maal jibbitaadha? Amala koo irraa kan hin baay'ee jaalladhu nama gargaaru nama kana baay'ee kabajanan jaalladha nama kan hedduu nama jaalladha dhugaa rabbiin isinitti majoollee wallahi hedduu tokko nama jaalladha achuma nama kana baqa hedduusa nama nan jaalladha nan kabajaa yaani rakkina nama arguu hin danda'u na boosisa yoo rakkina nama arge yoo namni rakkate hedduu baqa keessoon kan kun hin danda'u jechuudha. Kun amala koo irraa isan baay'ee jaalladhuudha. Kan hin jibbu immoo hobsan hin qabu baqa waa lama wal biran kaa'amu mitiire hobsan qabu hedduu tokko baqa hobsa hin qabu wanna tokko bira dabarfachuu hin danda'u
waa argaa bira dabarfachuu hin danda'u sanamni hobsee bira dabarfatu ani hin danda'u kana ni ofirraa jibbaa jechuudha akka rabbi obsanaa kennitti du'aa hin hafadha. Sadaffaan gara miidiyaatti maaltu siif kakkaase yookaan maaltu si fideedha. Gara miidiyaatti kan na fidee durii kaasee yeroon akkuma sooshaal miidiyaa fayyadamu jammare akka namaa feesbuuka minaamni kana laaluu hin barbaadu. Wanni aappii kana keessaa jaalladhu instaagiraamaa fi yuutuubii kan hedduun jaalladha waan ta'eef yuutuubii kana nan hordofan ture. Guyyaa tokko immoo nan banadha hidhii of keessaa qaba ture tasaa kennaan hin banadhe. Gara caalummoo hedduminaan kan itti na kakkaase hiriyaa tokkoon qaba ture hedduu irratti na kakkaasaa turte dinna dhiiftee biyya galtee sadaffaa irratti kan na kakkaasee macarrashaa godhe ilwaatuubiidha jechuudha. Arfaffaa irratti biyya ormaa miidhaamoo faayidaa qabaa jette biyya ormaa an akka kan namaa hin beeku ofii kootii faayidaa guddaan irraa argadhe waan guddaa waan danuu irraa argadhee jira. Sababni isaas immoo osoo miidhaa qabaatee anaaf waan bu'aa guddaa naa buusee jira. Tokkoffaa of jijjiireetan jira. Lammaffaa diinii kan koo oromummaa kan koo na barsiisee amantaa kan koo sirriitti akkan qo'adhee keessa galee baradhee akka tarbiyaanii ijoolleen islaamaa irratti guddattuun baree yoon ofiitti fayyadamuu dhiise dhala kan koo irratti guddisuudhaaf qophiidha waan hunda fixee hin jira jechuudha. So kanaaf kana waan hin irraa argadhee fi waan miidhaa isaan natti hin fakkaatu anatti anaaf faayidaa guddaa naaf laatee jira waa hundan bare waan ta'eef yoon al tokko illee tabasaa ce'ee jireenyi na dabbareeyyuu faayidaa isaa argadhee hin jira. Miidhaa isaa amma kana wanni balaaleffadhu hin jiru miidhaa isaa amma kana hidheen himadhu. Miidhaa isaa irratti xiqqoosi waan na gaddisiise keessaa biyya namaa kana taa'ee adaadaa kootiif eessuma koo dhabeetan hin jira. Rabbiin rahmata godhee fi jannatal firdoosiin keessatti naaf haa basharu kanatu na gaddisiisa malee wanna biraa irraan qabu jechuudha. Arfaffaanii osoo biyyaa bahuu baattee akkam taata yaani osoo biyyaa bahuu baattee maaltu maal dhabee maal argachuudha. Osoo biyyaa bahuu baadhee barnoota irratti hedduu tokko cimtuu barnoota irratti hedduu tokko cimtuu waan hin tureef barnoota sana baradhee bakka guddaa geetaniin jedheetani gaafuma lafaa ka'u karoora kanaan qaba waan ta'eef barnoota sana tunatti hafeetuun biyyaa bahuu baadhee isan baradhee bakka hangaa. Ergan biyyaa bahe immoo bakka barumsa feeraa waa biraa waa danuun argadhe waan ta'eef kana jechuudha. Shanaffaa sanii deebiseen ka'e jechuudha. Ja'affaanii mudannoo qabuudha. Mudannoo kan nama gaddisiisuu fi kan nama bu'aarsu ta'uun oolu. Mudannoon nama gaddisiisu ijoollee yoo nu gaa rabbii dubbadhe mudannoon baay'ee na gaddisiisee hedduu gaddee jiru. Kan hin irraanfanne gaafan biyya namaa ormaa dhaqu kan dhufu kana waa guddaa wayiin na mudate. Amma himuu baadhullee waan guddaa isaan na mudate hedduu duuniyaan kun natti dukkanooftee guyyaa 3 akkasitiin dhukkubsadheetan hin ture. Mudannoo sana hedduun irraanfadhu jechuudha. Mudannoon nama bu'aarsu amma kana qabadee hin qabu dhugaa. Mudannoo nama bu'aarsu hin qabu. Mudannoo madaamiidhaan walloltee boosee beektaa. Wallolee bu'een beeku garuu guyyaa tokko mataan si waan sirriitti hin hojjenneef ala irra deebitee cidaatiin haasa'daa'iftee naan xiqqoo wayii boo'eera kanuma. Afaan wallaaluu keessatti maaltu si mudate torbaffaan afaan wallaaluu keessatti maaltu si mudate mudannoo ajaa'ibaati afaan wallaaluu keessatti kan na mudate dhufeenuma guyyaa 3tti nan gaggabaabsee isinii himaa akka viidiyoo hin dheeranne dhufeenuma guyyaa 3tti nyaata wayii dalayne nyaata anuunan kolfa gizee yaadadhe nyaata wayii dalayne nyaatichi sun baay'ee jara biratti jaallatamaa kabajamaa natti fakkaata nyaatichi. Achumaan nyaata kana dalaynee distii guddaatti guunnee buqqee waan arge kana beektus jedheetanii yaada buqqee dubbaasa jedhamu kana garaa isa jarraraa waa jedhanu kana bakka distii xixiqqoo goone distii guddaa wayitti irra kaa'amee hojjetame osoo hojjennu bakka saatiin isaa ga'e ho'aadhuma isaa xiqqoo irraa nyaatame ala inni kaan hammoo hafu
obboloota sii firoota sii waan arge waamte akkuma nama waan nyaata guddaa wayina ta'uun oolu gaajara biratti achumaan ala siinii waammattee nyaata sana asirratti achumaan kaanee bunna shaayii danfisuudhaaf giseen ka'u nama hunda waamtee jirti waan taateef nyaata sanarraa xiqqoo isaanii itti naa fidii naan jette ishii jedheetan yoon an obsinaan yoon maal godhe gaariidha kiisii zubaalaa lama fudhadheen kiisii zubaalaa lama fudhadheen wal keessa kaa'ee akka inni jalaan gannammineedha distii guddaadhaan itti gadi deebisee ximxim godhee hidhee achumaan na waamti ammoo dhaqeen jalaa waad fidi kanaan jetti ishiin jedhaaniin ammoo deebi'ee dhufee hidhadheetan alumaan macarrashaa irratti naa fiddee gisee siin jettu feestaaliidhaan lafarra sototot danda'ee ol fuudhu baay'ee dan waan ta'eef achuma sototot godhaan dhufee bira ga'e maa inni kun naan jette waxiidhan jedheeniin lammaffatti achumaan aartee isiniin jedhee nama hundatti na himte akkasuma biiroottan si deebisaa naan jette baay'ee tokkoon kolfee gaalaa kana jechuudha hedduu amma dhadara siin dinqa jechuudha kana godhee asirratti mudannoo kanan qabaafaa wallaaluurraanii akkasittiin kana jechuudha mudannoon kan qoofaa wallaaluuni shi kan biraa fixeera natti fakkaata dhaamsa hordoftoota kootiif qabdu himinaan jette na dhaamsa hordoftoota kootiif qabdu naan jette dhaamsan hordoftoota keetiif qabu hordoftoonni raamuutuu fi raamuu jajjabeessaa raamuun nama gaariidha nama gargaaruudha nama gobazii nama cimtuudha akkasiin immoo cimtee hojjettu koomantii gaggaarii barreessuudhaan viidiyoo si daawwachuudhaan sheerii gochuudhaaf mucaa kana jajjabeessaan isiniin jedha isii qofa miti yuutuubaroota hedduu jiru kan dandeettii adda addaa rabbi kenneefi kana jara kana jajjabeessaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya hundumti keessan iyyuu qaqqaaliiwwanii wal jajjabeessuu aadaa godhachuun bareeduudha hordoftoonnis immoo koomantii gaggaarii kaa'aa sheerii walii godhaa hiriyoota keessanitti sheerii godhaa jechuudha warroonni daawwattanu viidiyoo daawwadhaan isiniin jedha asumarratti hin dhaabbaddaa waan naaf feertee mana keetti kabajaan waamtee fi hedduu tokko keessoo kootii galatoomin isiin jedha kanuma fakkaata waan biraa kan dagatame immoo warroonni biraa xaaffaa arguma xaallahu Rabbiin jaraaf laaffise rakkinni fiyyummaan yooma kirraachi dabse jarri dhalootaaf qopheesse barreesse kitaabaani islaamumaani babaanaan nu agarsiisa sidhiini rabbi sirraa jaallatu haadha imaamu ahmadi taarikarra laalladhume qoradhu barbaade bakki isaan itti dhalatan magaalaa Bagdaadi inaadha gahii yaada namaa dubbii waan deemtuuf qabdi haadhatu guddifate taabdee olii gadi rabbiin guutee fi muraadii tahabaa kadhannaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiisna sidhiini abbaan isaanii daahimu